Gabbisayyoo hoo odaan hooda birbirsi hooda booranay maali wanni sun amma afool achi jiru. Beektaa boorana hanga fedhanii booram kana deebanii akki warri itti mulan deebii akka biraa ta'a. Hooda isaanta gargar baasuu qaba. Asitti dhugaan jiru kan walitti himu. Amma wanni akkas dhaasachuu afaan Oromootu waan dansa tokkollee midhaan gadda waan irreecha kana baay'ee karaa babbadanii namni dhagaan wanni kun akkasiin waan kan qajeelfadha lole namni kan of beekuun deema itti dhiifne namni kan tolfatenne. Yoo aadaa kabajan taate waan namni sibiila iyyuu qabatee deemuu miti. Rakkoo ammoo wal qabatan malee waan poolisiin achi nama eeguun aadaan nama eega. Fulan namni waan sun hin deemu. No irreechi aadaa keessatti irreechi hin jira beektee sagalataa keessatti warri waan sadii walti jira. Jila jennaan meeshaan jiru jila gaafatee irreechi jila hin qabu. Dhibaayyuu jila qabu. Jila gadaa jila dura dhibaayyuu qabu. Waan sadii of keessatti hammatee makkas deeman sun. Fakkeenya waan irreechidha waan biraan se'in. Laaddu warri qabatee deemtuun argite. Isatti irreechi. San irri keeyyatanii. Feetu gaara kori, gaara irra bahi, feetu laga dhaqi, feetu malkaa dhaqi, feetu ardaa bal'aa dhaqi. Wanti irreecha jedhamu marga warri qabatee deemu. irra keewwachuu jechuudha. Irra keewwachuu. Waan biraa. Homaa of keessaa hin qabu. Ittiin eebbifatan lattu sun. Ardaa irratti eebbifatte, galaan irratti eebbifatte, tulluu baate eebbifatte. Irra kaawwachuu jechuudha. Irra keewwachuu. Yoo fakkeenyaaf fiiri jenna waan akka dhadhaa harka qaban. Yoo dhadhaa sun nama kallachi qabu yookaan durbagame yookaan muk tokko yookaan dubartii nama dhadhaa gubbaa keeyyatan garte yoo amma dhadhaa sun waan sun qabatte muudi jedhama. Siigaltee wanti dhibaayyuu jennuuf jira. Yeroo deemu kana immoo dhalee wayii harka qabattee aannan asii amma aannan qabatanii waan ba'anii jira. Yoo fakkeenya akka Oromoo kanallee biqila bookallee taate qabattee baate bakka sunti wanti amma dhibaayyuu jedhan yoo bakka sunti akka ittiin eebbifatanii jira lafatti aggananu. Amma dhibaayyuun waan achitti cobsan bishaan sunti naqan inni dhibaayyuu ta'a. Margi irreechi ta'a. Dhadhaan muudi ta'a. Waan kan sabiinii walii jedhamu aadaa keessatti. Lamaanuu afaan gadaan ittiin waaqa kadhattu. Wanni dhugaa kan jirtu amma Oromoon yeroo hedduu wanta kana booqaa birraa baanee jetti. Sirri. Ammallee sirrummallee biraa waan nuuf keessa qabuun beektaa. Aadaa warra horii, aadaa loonii, aadaa areera, aadaa wassaa qabaa qaba. Asitti illee amma akkasuma jira. Bulluqa aadaa adoolessi warri karra dhaabatu kan akka kormaa dhadhaa baanii birrii akka dhaqanii dankaan akkasuma jecha. Loon keessatti jecha loon gaafa sirna san gaggeessa. Wanni kunini jila warra looniif keessa qabdi akkasuma. Akkaan gaara irratti bahuu danda'an dhageenya filachuu dhugaadha. Amma nuu lafa kanatti amma irreechi kun amma quuftoo inni asitti irra guddaa irreessi nama jedhanii haa ta'u malee quuftoo jedhama. Quuftoon kun namni tokko lama illee ni godhata. Bakka garaagaraa taate wayyoonfattutti quuftoo kan margi sun buqqiftee. Dirree wayyooma irratti godhama jechuudha. Dirree wayyooma irratti muka irratti siidaa irratti wayyoonfatte. Amna duulallee keessatti hin godhama irreechi kun. Irri keeyyachuudha. Akka kaattooti. Akka kadhaati. Akka eebbifachuuti. Kana qaba. Kullee akka raawwatte duudaa. Inni sun sirriidha. Waqtii birraa waan akka irreechatu jira. Wanni kun ayyaana jennee fudhannamu akkam? Amma si garsiisa beektu fudhattuu galii asirratti reefu wal dubbisuu hin dhabu. Ayyaana miti jira. Nu waggaa haarayyuu qaba. Beektaa wanti dubbii wal dhooftuu fi maskara miti qimtii daarii kanaanii dubbii wal dhoof. Dubbiin akkasii miti. Kaalle jii kunillee fulbaanaa amma jii gurraan dhalaa waan jedhan jenne asitti galma keessatti dheengaddu wal qoranne warri aadaaf turizimii dogoggora isaanii fudhatanii dandeettii wal qajeelchanii gadhiifne. Afaan nama walirra dhaala Oromoon aadaa sirna gadaa kan ofii uummata kana malee aadaa gara ammayyaa, gara amantii, gara mootummaa ijaarrachuu beeku waan amma jalqaba malee duraan mootummaa abbii keessa ijaarama malee mootummaan inni ijaarrate qabu hin jiru.
beek amantiilee tam garii dhufanii nu waaqi akkasii fudhadhu jedhanii jibbaaf jaalala giddiillee wal keessa. Amma yeroo waan Oromummaa kun ka'u waggaa 60 duraa sun waggaa 40 achi naannoo akka Boonaa Tanfaa yoo ta'e malee akka Gujii akka Rayyuu akka warri Jiille warra malee aadaa wayii qaqqabu kan yoo ta'e malee naannoo Oromoo haa guddaa Oromummaa warra shakku jira. Nu Oromoo miti. Akkamiin fudhatan? Waan beektaa si aadaa sana miidhuuf ta'e jiraan karaa amantii waan deemu jiraan. Oromoo jechuun warra durii warra qalma lama nyaatu warra muka dhadhaa mataa dibatee akka gadaan ittiin kadhatu kan arginu. Busheessu. Maaliif nami Oromoo jiru sun akka gartee warra amantii hin qabne warra aramanii warra jiru waan gartee kama waaqeffataa yoo jedhan akka aramanii jechuudha. Kamis waaqeffataan kullee malee bitti argaa sodaaf jedha duuba wanta akkasii kanaan wal dhadha'ee ture. Nami rakkin akkanaa kakkachuu jalaa mimmiliqaa fi waan garaagaraa kan keessatti fulalaalan malee sirni Oromoon uummata gadaa. Sirni gadaa kan amma akkasiin yeroo miidhama keessa wanni kun harka baatu kun duuba akkanni gaggoree jira. Amma waa tokko badha. Aangoo heerri gadaa kennu jira beekte. Aangoo heerri gadaa kennamu Oromoon akkamitti dhimma itti bahuu jira. Akka biraati. Atam dhuftee nu qoratteemi. Eenyu itti maqaan kee? Urruma. Warri amma yeroo dhibbiyoo qoratan hayyuu seenaa obbo Urrumaan akkas barreessee jedha. Jirti moo hin jirtu? Hin jirti. Waanuma santu wanna tunuudha. Dhara. Maaliif dhara? Ati qorata malee ati hayyuu miti. Kanamma maal godhan? Aangoo gadaa saama. Ittiyyuu himnee dadhabne. Namni gar itti bade warra siyaa jedha beekee. Ana yooma silaa sirnuma gadaa keessa darbeeti. Anuu nama hedduu qorataa akka keetiin nu birru. Anuu afaan kiyyaa nama hedduutti hime. Dhugaa jedhan dhugaa ta'anii fudhatan warri miidiyaa warri polotikaa ammoo kan saame inuma waan carraa dhibii argatee ittiin seenu. Hayyuu nami jedhamu aangoo heerri gadaa kennu. Qees hin jedhu, sheek hin jedhu, korneel jirnaal hin jedhu. Sichuu moggaasa abbaa dhibiitini gaaf duriidhaan fiita uraa dajjaasumaa jedhan sirna gadaatti akkasiin moggaasa hin moggaasu. Waan dhibiidhis moototii wallaggaaleen taakuun akka lagweessu amma rakki jimma afaanii. Abbaan Jifaar afaan aadaa gadaa keessa fudhattee waan hedduu abbaa saawaa, abbaa loonii, abbaa dubbii jedha. Beek sirna gadaa keessa afaan fudhatu malee wanti warri itti moggaafate gadaa miti. Nugus mooti. Mooti isaa. Mootiin kun immoo aadaa gadaa keessa hin jiru. Warrum durii gadaan bulutti immoo achitti jijjiiran kan tolfatan. Gara amantiitu addeebitamu dirree sheekana usayyoo tidhatte warra mataa guduruu warra mataa lalleessa durii amma jiran beeku malee. Dabballee sheekana Hussein jedhanii. Dabballeen tun amma argite dhalootaa dabballee malee jaarsi dabballee hin jira. Dabballeen dhalootirraa kaatee dabballee taateeni. Amma akkuma isii wal dhufu karaa lixaa mata dhatte. Abbaa amantiitiin luba jedhan. Luba qeessi. Lubi bar miseensi gadaati. Afaan kan asii buqqisanii achi keeyyachuun kunini. Gadaa hin miidhe. Gadaa miidhe bara wanti gadaa irraa bubuqqisanii biraatiin jaarratan. Hayyuu walitti maal hayyuun aangoo hayyuun nama murtii qabu nama tuwamur. Abbaan gadaa bita hayyuu. Abbaan gadaa mataan isaa hayyuu. Adula jaan jedhamu nu biratti isaan jaan hayyuu. Meedhichi jennee jira hayyuu. Garba jennee jiru hayyuu. Hayyootu nama gadaalee keessa jirti laduu shanallee keessa jirti. Isaan kun warra filatanii du'a jecha jidduulee nama faratan. Hayyuu jechuun aangoo seerri gadaa kennu. Amma aangoo seerri gadaa kennu kana abbuun fudhate sulleen hayyuu, kulleen hayyuu. Hayyuu kan dooktaan, profeesii, pirezidaantii namni ati gartu qora atillee cufa hayyuu. Kun hundumtuu gadaa dhabamsiisa. Gadaa beektaa waan akkasiiti dubbicha akkasiin taate. Kun muuxannoo qara qaban kaan irratti garin beekanii fudhanna irratti rakkoon tun uumamte nu akka ijaarsa tan ilaala. Argillee ni minallee. Mee sila waan dirree sheekana Hussein kana kaaftan. Maali dirree sheekana warra madda walaabutitti bakka dirree jilaati moo waan akkamiiti dur irraa kaaste? Amma laal namni
muudi jedhan achi yaa'an. Beek lafsuu yommuu dhaqan maan jedhamu boonaallee irraan deema teessiyaa muudi jedha hiikisaatu. Muudi maal ammoo muudi ka gadaatu. Bakka muudama. Gadaa qaalloo muudi. Amma kun haajii dhaqan hin jedhani. Hajii jedhanii warra musliima. Nu bira tamma haajiin suyyaa achi dhaqan waan guddaani. Gar warraati nu kee qoran immoo imaltu keessummaa nama kana deemalee hiikee dhubii guddaa akkasii isin qabdu hin jiru. Immoo nu bira tamma haajii deemee jedha. Asii ka muudi kun amma duri muudii kee finfinnee waaqaa jaalle gaaf finfinnee ka'ee asii dhufee hojjetuu muudu. Gaaf armaa finfinnee dhaqanii jiru waan amma godhanii miti amma addaan immaa finfinnee keessatti mana deebisan kunoo dhalateeti. Dhalateet ardum jiraati. Lafti amma shawaan tuulamii qubatu kaa'ammaan ta'an duukama jedhan kun cuuf arduma jiraati. Ardum jilaa. Jilti irra badi hin bani jilti gara boorana garaan deebite sun jilaa yuun dhiisi. Aadaa yuun dhiisi. Yoo achis gadi. Dirree jilaa sanirraa deemanii hin godaananii jecha. Qaallu garan dhufe. Qaallu garan dhufe. Gadaan garan deebi. Kaan nafe. Kaaf sun immoo maal ta'e? Warra bokkuutiif warra qaalluu hin jenne. Warri qaalluu achillee tinumaaf. Warri bokkuu achillee tinumaaf. Nama akka adulaa nama akka sila garbaa midhicha achillee tinumaaf. Nama akka sila damee warra qaalluu achillee tinumaaf. Kaama qaallicha kaanta kan. Kaanu kagarii mootii ta'ee iyyuu. Wannan dubbii namni wal bira dhuftu abbaa bokkuu abbaa muudaa jedhee warri waliin taa'an waan sila warra qaalluu warra bokkuudhaan kan akkas aadaa jidduu bade. Dhaloota maqaa boqoratan keessatti wanni sun akka waan duubatti hafaa akka waan dhalooti bira yaa'ee fudhatame jalqan amma jechi gumiree balatti kan gumii maanii gumii abbootii gadaa gumii abbootii amantaa. Tokkollee waliin qabatu sirrii miti nu kasitti afaan keenya dhimma itti baane maali jedhan malee. Lakki dhimma bahuuf wanni sirnaa walitti dhufaare. Wanni kun cufu waan herri gadaa jaare. Kan fudhatan immoo fedhan immoo gaafate. Waan amma abbootii gadaa amma immoo gumuma san irraa hojii jijjiiraniiti gamtaa abbootii gadaatu waan jedhamutu immoo. Inni asallee bar gamtaa abbootii gadaa wani gamtaaf gumiin garaagarummaan isaatu maal. Beektaa afaan nama moggafachuun baay'ee si dhiba. Antanallee akka nam tokkootti iyyuu achi ilaadhee waliin dubbannu malee taa'ee hordofaa ture. Waan irraa akkas ta'anii jira. Rakkinni sun nam dhibiin abbootii gadaa goobanaa oolaatii fi jaarsi dhigaa kaaneen bayyana sanbata. Rakkinni sun irraa kaanee akkas ta'anii ilaalaa ture. Miidiyaa warraatu hordofaa ture. Qaraan gumii abbootii gadaadha. Abbootiin gadaa gumii hin qabdu turte. Bee abbootiin gadaa walitti qabaallee hin qabdu abbootiin gadaa dandeettee abbootiin amma nu biratti amma adula jaa jiran jenne adulaan jaan sun aangoon isiitu wal kette. Abbaan gadaa fi tolu baay'ee wallaalee warra walitti muru. Abbootiin gadaa Oromoo kayoom qar gadaanu Oromoo horatte amma walitti qabaa gumii abbootii gadaadha. Tunin waan aadam malee ala moggaafamee jechuudha. Waan akkanumatti moggaafamee. Hin danda'amu. Wanni jiraachuu qaba sila. Dura gadaan tuulamaa galma tuulamaatiin gadaan macha galma machaatiin tasekkoo mandoota akkuma amma jiru kan gartee galmaadhaan deebisu dur deebi. Abbootii gadaatiin dura galmi sun abbootii gadaatiin dura galmatti dura galma tuulamaa jiraachuu mala galma machaa jiraachuu mala. Ka isuun bannaa sekkoo mandoo jiraachuu mala ka arafaan qalloo sun jiraachuu mala wal akka galmi sunti deebi. Galmi sun keessa wanti aadaa hubatamuu qabu. Dhalooti dhaloota amantiin guutan. Dhalooti dhaloota polotiikaa fi sirna ammayyaan guutan. Achi keessatti galmi suniin qoratan.